Namni dhaabbatan bakka qabadhaa yeroo bakka qabatan gara fuula duratti as namni dubbatu jaarollee waan ta'eef dubbiin jaarsaa gara duubaa nama dhageessiftu. Kanaaf akkas akka nu gootan gaafadha. Gatii gubbaa sanirraa gara duubarraa gaddabraa gara duratti. Keessafuu namni qaqal'aan gaddabraa. Warri kamukatti hirkatee dhaabbatu fa'a. Tolee. Obboleeyyan ammas irra deebi'ee akkam bultan baga nagaan dhuftan sireenyaa. Walga'iin guyyaadhaa walga'ii kutaa Abo Iskandanaaviyaa qopheessuu bara 2012 irratti argamna dhuftanii baga nagaan dhuftanii kana dura seenuuf eebbi akkuma aadaa teenyaa hin jiraatti eebbatana namni nu eebbisu kabajamaa lubbu fiqaatu bakka sana dhufee akka eebbannu banu kabajaan isaa feera. Waaqayyo hojii keenya akka inni wal nu qixxeessuutiif Waaqayyoon kadhannaa. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa si galateeffannaa. Ati Waaqayyo isa hundumaa dandeessu, isa hundumaa qabduudha. Uumaa keenya waan taateef galanni ulfinni siif haa ta'u. Hojii yaa Waaqa gooftaa hojjennu kanaatiif ati immoo gooftaa dura buutee akka nu gaggeessituutiif kadhannaa qaakeetiin nu gaggeessi. Yaa Waaqayyo maatii keenya waan eebbiftee jireenya keenyas waan eebbiftee tokkummaa keenyas eebbiftee guyyaa har'aa kanas immoo walitti taa'anii waa'ee saba keenyaa, waa'ee biyya keenyaa akka mari'annuutiif carraa kana waan nu kenniteetiif galanni siif haa ta'u. Ammas wanta hojjennu ati ofii keetiin nu barsiisi. Dhugumaan gooftaa waan gaarii akka hojjennu, waan gaarii akka dubbannu, jireenya keenya kan ijaaru, saba keenya kan ijaaru dubbachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Hunduma keenyas waan eebbiftuuf maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa fayyisaa keenya gooftaa Yesuusiin. Amiin. Tole gaa walga'ii keenya sirnaan itti seennaa. Walga'ii keenyatti seenuuf dursee baga nagaan dhuftan isiniin jaa. Walga'ii kanarratti kan argame hawaasa Oromoo kutaa Iskandanaaviyaa keessa jiranii fi miseensota Abo Kutaa keessa jiran hundumaa affeerree jirra. Akkasumas waldaa'ota amantii sadii naannoota keessa jiran bakka bu'oota isaanii affeerree jirra. Akkuma sagantaa harkaa qabdanitti tartiiban sagantaa kanaan deemna. Garuu wanni wal dhabu jirti. Sagantaa irratti kan barreeffamee jiru bakka bu'oonni amantii Islaamaa, amantii Kiristaanaa, amantii Waaqeffataa hundumti isaaniitu akka jiraatanii amantiin Oromoon hordoftu sadeen amantii fi sabni walitti dhufinni isaa maal amantii qabatanii amantiin tun biyyaaf falmatu irratti qooda maal nu gorsiti maal nu gargaarti warri amantii hordofan amantii isaanii irratti akka Oromummaa wal qabsiisanii dubbatan jennee affeerree jirra. Haa affeerru malee itti milkoon ifaa nuti sagantaa baafnee sagantaa raabnee isin dhaqqabsiifne boodan hundumti isaaniitu akka argamne argannee jirra. Kanaaf isaaniin dhufne akka dhufan fakkeessinee dhaamsa keenya dabarsinee isin dhaqqabsiisuuf dursee dhiifama isin gaafadha. Akka affeerretti ganna tokko dura imeelii barreessineef imeelii jara sadeenitti imeelii waldaa amantii kiristaanaa Osloo ji'a adoolessaa bara 2011 dhuma barreessineef itti deebinee ji'a ammajii keessa barreessinee jirra. Kora Abo Kutaa Iskandanaaviyaa kan ebla keessa godhamuu fi kanarratti illee akka nama bakka buusanii nu ergamanii fi imeeliilee nu hin deebifne. Akkasumas warra hordoftoota amantii Muslimaa magaalaa Osloo keessa jiraatan imeelii isaaniitiin yeroo lama deebifnee barreessinee fi imeeliilee nu hin deebifne. Warra waaqeffataa akkaataa waaqeffataatti affeerree jirra. Imeelii isaaniillee barreessinee jirra. Isaan nu deebisanii jiran ammoo
dhufuu akka hin dandeenye afeerraa keenya akka dinqisiifatan nu dhaamanii dhufuu akka hin dandeenyes nu himanii jiranii. Haa ta'u malee warri amantii kiristaanaa hawwii guddaadhaan ni dhufa jennee eeggataa akka turre isaanii maaliif akka dhufanittis odeeffannoo qabnuu fi ni dhufan jennee waan abdannee fi odeeffannoo qabnurras dhaabbannee abdataa turre. Warri amantii muslimaa ammoo guutumaa guututti nu jalaan dubbannee bilbilallee haasofsiisee ture durataa masjida Suloo akka waan sannaa deebisuu feenetti biyya sanna jalaa didee isaan guutumaa guutuu nuun deebifnes waan nuun jedhanis hin qabanii warri waldaallee ammoo akka nuti eeggannetti guyyaadhaan mul'anne ni hafan. Hafanii malee immoo jibbansaaf hafan odoo hin ta'in haalli isaanii mijja'uu dhabaniitu hafanii gara fuula duraa guyyaa tokko amantoonni hundinuu warri hordofan nu keessatti argamanii akka nuti feenuu fi akka sabni Oromoo isaa irraa fedhu dubbatan jennee waan hawwinuuf ardhaaf isaaniin dhufne akka dhufanitti fakkeessinee ergaa isin dhaqqabsiisuun keenya dhiifama isin gaafannaa. Amma sagantaa irratti hundi keessan ni gartanii bakka bu'oonni amantiidhaa akka jiran gartanii haa ta'u malee qabatamaan argamanii dubbatan booda yeroo kanatti nama hin jirre barreessan jettanii nu homatu waan hin hafneef dursee odoo komitiin dhufne hojii kana godhuu keenyaaf dhiifama isin gaafadhaa akka dhufan waan afeerreef yeroo takkaa lama irratti deddeebifnee waan afeerreef haasofsiifnellee keessaa waldaa akka waldaatti warra amantii kiristaanaa Osloo akkaataa qaama wajji dubbannee fi walgarruutti illee namni dhufu hundan jira jennee waan wajjiin haasofneef isaan dhibbumaa dhibba abdataa turre yeroo gabaabduu keessa karaa Dr. Daggafaan akka isaan hin dhufne dhiyoo tana dhaga'ee jira. Isaanis akkasiin hafan jechuudha. Gaafa tokko yoo rabbi fedhe hin dhufanii dubbatanii ammaaf nuuf falchaa dhiifama jeessin gaafadhaa kanaasumaan bira hunnaa itti aansee hora guyyaa adhaa kanarratti bakka bu'oonni dhaabaa bilisummaa Oromoo miseensi shanii gumiif miseensi gumii sabaa nam lamaatu nu keessa jiranii jaalli Dr. Daggafaa Abdiisaa illee jireenya guddataa as keessa jiranii akkasumas hayyoonni Oromoo biraa ni jiranii waa'ee aadaa irrattis kan dubbatu akkasuma walaleessanis jira. Kana malee keessummoota biraatis ni qabna. Keessummoonni qabnus as keessa jiranii isaanis carraa yeroo isaanii eeggatanii ol ka'aniis mul'atanii dubbatanii ammarraa jalqabnee walgahii keenya sirnaan itti fufna waan ta'eef kabajaan walgahii keenya jala akka deemtaniif isin gaafadha. Kara kiyyaan asuma dhaabee za'aa guddoo waan fidheef yeroo qabnu gabaabbataa waan jirtuuf karaa warra dubbiin ilaaltutti isin ceesisa. Galatoomaa isinin jaa asumaan itti dabree odoo an taa'ee hin turretti yeroo keenyatti dhimma akka baanuuf jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa dursee waltajjii akka abboomee kabajaan isa afeera. nama ifatu fakkaata. Kanaaf otoo sittanii gaarii ture haa ta'u gaamma kana qabadhee Maammaa Daa'imman durataa hojii raawwachiiftuu kutaa Iskandanaaviyaa akkasuma jaallaman miseensa bilisummaa Oromoo akkasuma saba Oromoo hawaasa Oromoo biyya Iskandanaaviyaa walgahii keenya irraa kana kabajanii asirratti argamuu keessanii fi maqaa dhaabanii isin galateeffadha. Yeroo haala amma keessa jirru kana haala uummata Oromoo keessa jiru haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru hundi keessan ni beektu yaada. Haa ta'uutii waan tokko ol yaadachiisuu fi
qabxii tokko tokko irratti haasa'uun barbaachisaa waan ta'eef haala amma qabsoon keenya keessa jirtu adda bilisummaa Oromoo keessa jiru waa tokko tokko gabaabsee ibsuun barbaada. Adda bilisummaa Oromoo erga bu'uureffamee kaase hanga ammaatti sagantaa siyaasaa bilisummaa saba Oromoo jedhee erga qawwee gadi lukkifatee loluutti ka'e isa duras taanaan uummata Oromoo erga garboomfamee booda wanti inni hin goone hin jiru rakkina keessaa bu'uudhaaf. Haa ta'uutu bifa qindaa'aa ta'een adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa lafa kaa'atee qabsoo hidhannoo siyaasaa kan dippiloomaasii erga jalqabee waggaa 41 ta'eera. Haa ta'uuti erga bu'uureffamee kaasee hanga ammaatti haala qabsoodhaaf nu mijatu ugguu arginu dhaaba keessattis ta'ee hawaasa keessatti yeroo adda addaa waan haaraatu biqila. Waan haaraatu asii ol biqila jechuudha. Akka uummata Oromoodhaan adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamee qabsoosaa galiin hin geenye waan adda addaa keessatti uumama jechuudha. Kanaaf ulfoo qaama ce'umsaa jedhamee akkasitti keessaa bahamee uummata Oromoo akka yaada tokkoon qabsoosaa finiinsu dhorkaa ture jechuudha. Amma immoo 2008 keessa jijjiirama finnaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jijjiirama finna jedhamee gareen tokko ka'ee akkatti jeequmsa mooraa adda bilisummaa Oromoo keessatti jeequmsa uumame jechuudha. Amata sanarra aanneen qabsoo bilisummaa Oromoo itichuudhaa fi adda bilisummaa Oromoo carraaqqii hooggantoota isaa, qondaaltota isaa, miseensota isaatii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasuma hawaasa Oromoo waliigalaan itichee gara qabsootti galii isa dura kaa'anii fi galii sana gahuudhaa fi qabsoo keenya finiinsee illee ugguu keessaa bahuudhaaf jennu amma immoo marii hawaasaa, marii uummata Oromoo jedhamee ammoo as bahe. Haalli silaa nu mijatee biyya keessaa qabsichas keessumaa ijoolleen dargaggootaa finiinsaa jiran. Uummata Oromoos garbummaan kun dhaqee morma isa gahee amma nu gahee lafa didaallee jirti. Ammoo kanaan marii jedhanii immoo as bahe jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo rakkina akkasii, xaxaa akkasii keessa, daddaqama akkasii keessa erga bu'uureffamee kaasee hanga ammaatti waan akkasii keessa jiru jechuudha. Kun maalirraa kan ka'e yoo jenne faaktarii uummata Oromoo keessaa fi faaktarii diina Oromoo walitti bu'uureffamee jiru faaktarii waan lamaan kanarraa kan mul'atu jechuudha. Akkasitti yeroo chaartaraa yaadatte adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessa galee ol ba'ee uummata isaa taasisee itti ibsee uummata isaa kaayyoo isaa ibsee uummata Oromoodhaa yeroo chaartarii sana beektu eebuu bilisummaadhaaf qabu agarsiise jechuudha. Duraan kan namni Oromummaa isaatti qaanamu kan Oromoo yeroo Oromummaa isaatti qaanamaa ture yeroo chaartarii sana akka inni Oromoo ta'ee inni of ibsee turellee akka Oromoo ta'e abbaadhaa yookiin Oromoo akka ta'e fakkaatanii akka Oromoo akka ta'e as ba'ee Oromoo jechuudha. Isa dura namni tokko Oromoo qabu jechuudhaaf hin qaanama. Maaliif afaan isaa tasaasama, akkaataan itti haasa'utu itti kolfama, itti qoosama, namummaa isaatti qoosama jechuudha. Karaa saafatee namni baay'een Oromummaa isaatti qaanamaa ture jechuudha. Gara biraan sirna isaanii diriirfatanii sirna abashootaa sirna isaanii diriirfatanii uummata Oromoodhaa akka waliin nagadan akka waliin mari'an akka waliin baran
godhanii kutaa kutaa sanaanii tattaaranii waggaa dhibbaa waliin Oromoo walirraa kan yeroo chaartariidhaa hundumtuu haqamee Oromoo aangoo godhate. Chaartarii sana booddee wanta taa'aa ture keessa beektachu. Wanti ijaarame suni deebi'ee diigamee afaan Oromoo afaan barnootaatii fi afaan hojii akka ta'u kan adda bilisummaa Oromoo godhee wayyaaneen waan sana adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo jettee warra ofii ijaarratte kaayyoo adda bilisummaa hojjettee waan adda bilisummaa hojjette sana akka hojjetan gootee jechuudha yeroo duraa. Amma achirraa ka'ee sabboonummaan Oromoodhaan dhagaa guutti kan qabamu ijoollee barnoota mana barnootaatti waan sabboonummaa gootota Oromoodhaan achirra kaaffee irratti fedhe sana haquu ta'an. Kuni sabboonummaa Oromoo sitti jiru sana yeroo chaartarii sana isa as kaasee sabboonummaa daraaraa dhufu ijoollee Oromoodhaan Oromummaa isaanii aadaa isaanii afaan isaanii mana barnootaatti gubananii amma deematti irraa shaafaa karaa biraa uummata Oromoo diina godhattee wayyaanee mootummaan wayyaanee diina inni barbaadu namni diina tokkoffaa godhattee Oromoo irratti karaa hundumaa goote. Isa kana isa amma arganne mirga karaa adda bilisummaa Oromoodhaa lafee goototaati dhiiga goototaati argame sana Oromoon cimsatee isa qabatee cimsatee itti barachuudhaaf saafe sana qabsoo gochuuf irra jiraatu yoo ta'e nu keessaas uummata Oromoo diigu kan diinaa qofaaf hin taane nu isa nu keessatti dhalate yeroo nama fedhii mataa isaanii dubbisanii ta'aa turanii asii walii isaa qaban jechuudha. Aangoo inni kaan aangoodhaa fi inni jala hiriiru immoo waan jedhu warri aangoodhaaf hojjetan kanaa irra guddaa isaan jiru. Akkas afaan fakkiinsa uumee sirna Habashaadhaa kan durumaa kaasee sirna British kan ijaarame jechuudha. Sirna British. Sirna British maali? Bilisii warra West Garabaas uummata cunqursitu uummata qabeenyaa isaa barbaadu hirii divide and rule amantaadhaanii yookiin kutaadhaanii yookiin gosaadhaan akai ol bilchifteetu gosaan ol fixanii gosaan ol tuulanii gosaan waan isaanii hin fayyadne uummata isaanii hin fayyadne kana godhanii isaan uummata cunqursan kana walitti dhaqaniitu qabeenya isaanii ittiin saamuudha. Aangoo siyaasaa qabataniitu qabeenya isaanii ittiin saamuudha. Uummata isaanii ittiin gidirsu jechuudha. Isa kana hundee isaan ittiin uummata Oromoo bitanii kana ta'u erga barre rakkina isaanii itti ol kana rakkinni kun kana jennee walitti himne waan ittiin diinni ittiin dhuunfachuudhaa fi tooftaa baafatee ittiin nu godhu kana hanga barre uummata saba ofii mirga saba ofii mirga ofii kabachiisuudhaa fi waa isaan hojii manaa nu kennanii hoomolki dhufanii isaan ittiin jiraachuudhaaf waliin taayitaa irratti taayitaa siyaasaa irratti fudhachuudhaan kana hojii oolchuu hin qabu. Hojii oolchuu hin qabu. Hojii oolchine uummatuma keessa garummaa keessatti fudhachuu. Dhaloota dhufutu rakkata jechuudha. Kanaaf rakkina keessatti uume kanaa rakkinni karaa keessa nutti uumu kuni hoomolki diinaa
fi hoomorki warri diinni qabatanii diinni qabatee ittiin uummata kanaan jeequ ofirraa kaasuu ture jechuudha. Ofii bira dhaabbachuu qabu jechuudha. Kanaaf akka walii gala Shira Aboorratti hojjetamaa jiru gara Oromoo ta'an maqaa maangudummaan araara fashale Aboo qofaa gaafatama gochuu yaalu Aboo yakkuu wayyaaneen kufuuf jedhama jechuudha. Hojii malee utuu hojjetin wayyaaneen kufuuf jedhanii utuu waan wayyaaneen kufuuf jettu sanaa qaama tokkoon yookiin akka qaama tokkotti uummata Oromoodhaan hojiidhaan agarsiisee hojii irratti hojjetee kuffisu irratti hojjechuudha malee akkasitti wayyaaneen kufuufidha jechuun malee qalbii uummataa rarraasuu kufuuf waa'ee saba Oromoodhaa mari'anna waa'ee qabsoo mari'anna jedhanii akka qalbii uummataa rarraasuu hojiidhaan agarsiisaniitu kuffisu malee qalbii uummataa kan rarra'u uummati kana abdiidhaan akka ta'u hojii dhiisee hojii qabsoo dhiisee irratti ijaaruu dhiisee ishee kuffisuudhaan irratti ijaaruu dhiisee akka akkasitti hoduudhaan jiraatu gochuudha. Shiratu kana kan qaqqabate jechuudha. Kaayyoo Aboo irratti afaan faaja'u jechuudha. Kaayyoo Aboo irratti afaan faaja'u. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoodhaa bilisummaa Oromoo saba Oromoodhaa bilisummaa gonfachiisuudha. Isa karaa takka Amaaraa wajjin Itoophiyaa wajjin jiraachuu hin danda'ama. Itoophiyaa wajjin jiraachuu hin danda'ama. Kanaaf kophaa keenya qabsaa'uun nurra jiru jedhaniisu kaayyoo kana afaan faajjisu jechuudha. Meeshaa sirna Habashaa irratti yoo uummata Oromoodhaan mirga isaa kabachiise malee karaa nagaadhaa dimookiraatikaa waan ta'eef biyya Itoophiyaa sanatti mirgi uummata Oromoodhaa akka hin kabajamne seenaa keessatti beekamaadha. Ammallee agarsiifamaa jira jechuudha. Isa kana uummata isaa humneessu uummata keenya humneessee akka gaaffii nu gaafannullee akka isaan dirqii dhaabbatan gochuudha malee uummata keenya laaffisaa uummata keenya afaan faajjii tuumaa akka inni waliin qabanne gochaa biyya Itoophiyaa isaatti dimookiraasii hin dandeenye jedhanii afaan faajjiin kuni uummata jeequdha jechuudha. Shiratu ta'u jechuudha. Ammas araara buufnaa qabsoo jabeessinaa jechuun fedhii isaanii keessaa bahuuf hojjetaa jira. Ammas araara buufnaa qabsoo jabeessinaa jechuudha. Waan nama dinqu miseensa dhaaba keessaa nyaataa deeggartoota dhaaba keessaa nyaataa araara jenna. Araara sakamii jiru. Araara uummata Oromoo wajjin namni jiru. Namuu araara tasgabbaa'ee dhimma isaa irratti hojjechuudha malee karaa tokko araara billeedhaa nama keessaa nyaataa. Kunis naannee uummata Oromoodhaa humna isaa kan laaffisu kan qalbii isaa buutu jechuudha. Araarsa kan irratti akka Itoophiyaa wajjin dimookiraasii jechuudha uummata Oromoodhaa erga humna qabaanne akka inni humna godhanne erga godhame ashkarii akkuma tulisan ashkarii warra Habashaa ta'uudha malee wanti garuu gama diinaan immoo Aboo shororkeessituudha. Wayyaaneen Aboo shororkeessituudha ammoo labsii tokko baaftee jechuudha. Aboo shororkeessii wanta nama Aboo keessa jiru yookiin hoggana Aboo yookiin Aboo kan deeggaru wajjin namuu haasa'e
mootummaan Mallas Zeenaawii maqaa Aboo waan yakkaa'e paarlaamantii keessatti. Maqaa Aboo maqaa bilisummaa Oromoo iyyuu yakkaa'e. Amma immoo namni waliin haasa'u Oromoon tokko Oromoo tokko wajjin haasa'e ati warra Aboo wajjin haasa'u ta'anii waggaa 15 itti murteessan. Akkasitti seera kun maal jedhaa Oromoo akka wajjin haasa'u hundumtuu sodaatee ol sodaatee karaadhaaf kan uumame. Kanaaf karaa diinaa waan kanatti hojjetamaa karaa warra nu keessatti filate immoo akkasuma godhaa jiru jechuudha. Sabboontota Oromoo hidhuu, ukkaamsuu, dhabamsiisuu, viidiyoo sobaa agarsiisuu, qaqqabattee saba Oromoo fi Aboo gargar fageessuu, Oromoo mataa ofiitiin waamanii doorsisuu, mataa waan doorsisu jechuudha. Amma yeroo eeggasan labsii baratanii biyya keessa keessa bilbilaadhaan keessanii akka doorsisan jechuun hojii hojjetu yookiin hidhamtaa. Aboo hojii hojjetaa jirtu doorsisan jechuudha. Kana irra darbanii dargaggooti uummatis nu waan jedhamti. Waan warra Amaaraa Aboo irratti hojjetan maaliif waan Aboo irratti hojjetamaa waan qabsoo Oromoo irratti hojjetamaa jiru inside and outside. Inside Oromoo keessa, outside Wayyaanee fi Amaaraa. Amaarri amma yeroo ammaa keessa adda bilisummaa Oromoo sanyii duguugduudhaaf genocide deemsisaa jirtu fiilmii dharaa TV ishee keessatti afaan fayyadamu yaadu. Warra Amaaraas immoo fiilmii dharaa fuudhanii weebsaayitii irratti facaasaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo genocide deemsisaa jira. Sanyii duguuggii deemsisaa jira. Jedhaniitu akka itti ololaa irratti oofaa jiru. Dhaabii tokko mirga uummataa mirga saba isaatiif oguu piroograamii lafa kaa'atanii itti uummata isaa barsiisee mirga kee kanaan gochuu dandeessa jedhee oguu barsiisee irratti qabsumatti hiriirsu genocide jedhu. Sana amma Oromoo Qomoon lammiin Itoophiyaa keessa jiru kan Oromiyaa keessa jiru adda bilisummaa Oromoo hundaanii adda bilisummaa akka buruu hundaan uumata farraa banna jedhanii barsiifatu. Makana karaa adda bilisummaa immoo yeroo adda addaa mirgi uummata sanaa kan Oromiyaa keessa jiru akkama saba Oromootti eegamaa fi kan jedhu yeroo hundumaa ibsa. Waraabsaa irratti deemsa qabsoo irratti shira keessaa fi alaa irratti xaxamaa jiru hordofee fashilsiisuu irratti akka hojjetu murteeffachuu qaba Oromoon. Sabi Oromoo namni ilma Oromoo ta'ee gara fuulduraattis dhalooti Oromoodhaa dhufu akka saba Oromootti akka itti fufuuf shira keessaa alaa itti xaxamu kana baratee qabsoo isaa gadi gaachuudhaan murteeffachuu qaba. Yoo kan murteeffame ta'ee akkuma jarri hoomootiin yookiin afaan baay'ee nuti fidanii isa qabsoo keenya dhiibnee akka kana afarsinee waggaa sadii yeroo dheeraa barbaadu isaa. Inni kun nama dhugaa. Agar deemnee agar araara jedhanii dide. Amma Mariyaa nama keessa yaasaa nama qabsoodhaaf nama immoo qabsoo irratti iyyuu kan dabaa hojjetaa turan warra dabaa hojjetaa turanii buufatanii mana keessa ta'an kan keessa as yaasaa saba Oromoodhaa mari'achiifnaa jedha. Kanaan dura warra yakkamtoota walitti qabanii warra yakkamtoota warri qabsoo bilisummaa Oromoo irraa fi seenaa Oromoo keessatti qabxii gurraacha diban uummata Oromoodhaa akka gosaatti akka of ilaaluu fi warra kana shiraan xaxaa turan warra kanaan dura bilisummaa Oromootii fi lollaa jedhanii ofii isaaniitiif
itti gaafatamaa ta'anii hoggana olaanaa ta'anii yaada lamaan isa ofiisaa itti qabu isa gorsanii gootota Oromoo ilmaan Oromoo meeqatu bichisiisaa tureetu har'a as ba'anii nu durmaan bilisummaa Oromoodhaaf kan goone kanaa ilmaan Oromoodhaaf jaarmaa siyaasaa darbaa keessa kan galleef kana goonee jedhanii afaan baafatanii qaanii tokko malee as gochuu. Isaan kanatu har'a marii uummata Oromoodhaa godhaniitu heddii ta'anii walitti dhufanii warra yakka guddaa immoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjetanii saba Oromoo irratti hojjetanii heddii ta'aniitu mariitiin dha. Yakkamtooti attamitti saba Oromoodhaan mariitiin yakkamtooti warri wanjeelaa gaafatu bu'aa deeman akkasumas uummata Oromoo kana baree murteeffachuu qabu. Kun ammoo walirraa miti hin haasaati godhu waan taaktii waan dhugaa ishee itti himate. Jaarmiyaa qabsootti jiruu fi qabsoo jabeessuuf hirmaan nama walirraa hin cinne gumaachuu malee fayyi biraa akka hin jirre wal hubachiisu akka wal hubachiisu. Faala qabsoo jaarmiyaa qabsootti jiru. OLF waan kanneen qabsoo bilisummaa Oromootii fi jaarmiyaa Oromoo tumsinee akka biyya keenya gonfachiisu malee fayyi gara biraa jiru. Fayyi gara biraa Oromoo kan yookiin nama tokko waan jibbaniif qofa nama tokko waan jibbaniif qofa odolan taa'ee irratti hojjetaa uummata Oromoodhaan wal jibbisiisa. Gandaa wal jibbisiisu, amantii wal jibbisiisu. Kuni dhugaa waggaa 150 ta'uudhaaf deema. Kuni akkasii dura deemaa ture. Uummata Oromoodhaaf kun ammaan achi dhugaa jedhee murteeffachuu qaba. Kuni ajaja miti wal hubachiisu qaba nama sana. Adda bilisummaa Oromoo kana barbaada. Afaan faajjii yeroon ka'u duwwaa irratti yeroo balleessuun himamee galii guddaa goototi irratti uuman bakkaan ga'uu fi murannoo jechuudha. Murannoon istaand dhaabbii Oromoon dhaabbii isaa bareeffachuu qabu. Dhaabbiin sun maal inni waan gootota irratti dhumanii fi waan kaayyoo lamatti beekanaanii dhiisaa gonfachuudhaan dhaabbii isaa kan isii achi tochoole. Kan qilleensa illee akka bubbee alfeessichi nama biraan kan ta'u. Kun nu baasaa laata? Kana moo nu baasee gara kana illee ilaallu laata? Inni jedhamu kuni ammaan achi dhugaa. Dhugaa waan dhugaa nutti fakkaata. Waan dhugaa uummatichi lafarraa ka'aa jira. Lafarraa bukaa jira. Dur yeroo miliika qabate uummata Oromoo inni Itoophiyaa gara biraan fedee jira. Uummata Oromoodhaan uummata kibbaa lafa isaa wajjin nafxanyootaan jedhama. Nafxanyoota agallaan. Amma tooftaa jijjiirate isa dhigara jijjiirratti. Ookee gara biraa. Kana raawwachuuf ijaaramuun caalee dargaggootaa, dubartootaa, maanguddoota, of eeguu ogeeyyotaa, walumaa galatti hawaasa Oromoo ijaaruu haala yeroo hordoffii wal hubachiisuu fi waliif ibsuu akkasuma wal barsiisuu. Dargaggoonni biyya keessaa dargaggootatu warra bor dirqamas fudhatanii borii dhaloota dhufuu fi itti gaafatama fudhachuudhaaf deemanii isaan kan hubatanii hojjetaa jiru. Innadhaan dargaggoota as keessa baay'ee caa dargaggootaa dubartoota caa maanguddootaa ijaaranii wal barsiisuu haala yeroodhaan wal hubachiisuu barbaachisaadha. Dubartoota baay'ee as keessaa qabu biyya alaatti dubartoota Oromoo. Mee dubartoota Oromoo biyyaa baqatanii bahanii yookiin siyaasaadhaanii yookiin immoo ikoonomiidhaanii yookiin warri isaanii irraa uumanii akka itti warra malee guddatanii biyya alaatti bahuudhaa fi karaa Sudaanii, karaa
Somaaliilaandiidhaan karaa Jibuutii karaa Keeniyaa bahuudhaa fi keessumaa warri Somaaliidhaan bahanii baay'inaan akka isaan nama meeqatu dhuma jechuudha. Yemeniin keessatti dubartooti waa isaan taa'aa jiru beektu jechuudha. Ilmaan isaanii wajjin. Warri karaa kaartumii dhufanii biyya Ijiptiin galuu fi yookiin Liibiyaa galuu fi deezertii Saharaa deezertii keessatti waan ilmoo namaarra ga'uu irra hin jiretu dubartoota Oromoo irra gahaa jechuudha. Isa kana evidensi qabu. Dokumentii isa jechuudha. Maaloo nu gargaara mooltaatti dubartoota 8 meeqatu dhi'aa jira. Kan ani hin beeku jechuudha. 8. Isa immoo karaatti gudeedamaa waan dhala namaarra hin geenye dhala namaarra isa Aboo Kutaa dhufanii mooltaatti immoo hidhaa jiru. Yoo jala kanaaf hin dirmannu taane akka itti wal ijaarree caala dubartootaa caala eegootaa kan maanguddoon akkasitti wal ijaarree rakkina jiru kun oolmachiifnee jala kana hin gargaarru taane maali? Anke qooti. Fiinis akkasitti walaawwachiif. Gidiraa isaanii argaa jiru. Dubartootii fi ijoolleen hargeysaatti waa isaan taa'aa jiran irraa kana dokumentii isaan qabu jechuudha. Hargeysaatti ijoolleen daa'immanii hir'ina nyaataa irraa kan ka'e akka ijoolleen digdamii afuriitti du'e booda isaan keessatti awwaalamanii piikniik isaa qabu jechuudha. Kana dhaabii gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Isin otoo qabnu Oromoon utuu isin qabu akka malee ta'eetu Oromoo keessatti gidiraa isaan kan jechuudha. Kun hundumtuu kan ka'e mirga ofii eegsifannaa jedhaniitu adda bilisummaa Oromoo wajjin waan hiriiraniitu gidiraa irra jechuudha. Isa kana shaafanii takka araara jedhu takka nama barachiisu takka jijjiirama finna jedhu akkasitti Oromoodhaaf taphataa jiru. Kanaaf ammaanichi Oromoon murteeffachuu qaba. Ifamaa hin fita. Dhumateera. Kana eegalii toopikii garaa qaba. Dr. Kabirees waan dhiyeessuu qaba. Jireenyas waan dhiyeessuu qaba. Isa booda mariidhaaf ni godhama. Mari'an jechuudha. Gaaffii deebii ajiraatu gaaffii deebii waamti. Gaaffii uummata Oromoo tokko irra jira gaaffii yeroo ammaa. Gaaffii tokko kan irra jira jechuudha. Namni Oromoo ta'ee gaaffii tokko mataa qabu kanaan deebisuu qaba. Fayyaa ta'aa dhaggeeffachuu keessatti. Tolee galatoomee jirtu turte qaba. Jalan hubachiisa tokko obbolee wal hubachiisu wanni gaariiti. Namni sagantaa guyyaa irraa qabdan bakka kanatti dubbatuudhaaf yaada qabdan hundi odoo lafaan kaane za'aa isinii kennamteef dadhaa isinii kennamte xalahaa qabadhaa laala. Yoo namni xalahaa tana harkaan qabne namni dubbattan jedhamee maqaan keessan jiru xalahaa tana fudhadhaa. Odoo za'aan keessan dhumte namni hin jenne yeroo lafa haati daqiiqaa meeqarratti ta'e za'aa keessan laalladhaa. Hoggaa achiin geesse wanni ati barreeffate guddoo taatullee achumatti dhaaba. Gara fuula duraa immoo namoonni affeeramtan Kora adda addaa hundara duukaa affeeramtan za'aa isinii kennamtee fi wanni isin barreessitanii dubbattan akka walii galtutti barreeffadhaa hojjetaa qopheessa. Yoo daqiiqaan 10 isinii kennamte waan za'aa 2 dubbatamu yoo barreeffattan rakkisaadha. Manaa walii deemuun haala waan ulfaatu. Har'aaf ammoo yeroo lafa haatan za'aa teessan laalladhaa xalahaa irratti waan jiruu fi wanni isin dubbattan walumaa galuu akka dandeessudha. Kana jechuun Kora wajji walii galuu danda'uun barbaachisaadha. Warra Kora kana gaggeessuun illee wal dhaga'uun gaariidha. Galatoomaa jaa itti aansee jaallee jireenyaa dabareen ta'eeti wanni amma kun sirraa jalqabdi xalahaa kanarra ilaalaa deemta. Kakaleessa tuqatti Ayer, cariga, namoli kabame, waan kan kaleessa illee dhiyeesse.
kaleessa xinnoo nan irra fiiginatti fakkaata. Kanaaf har'a xinnoo sagalee ta'ee har'a xinnoo yeroo nan fudhaa abbaa galaan. Waa'ee jaarmiyaadhaan haasa'a. Waa'ee jaarmiyaa namoonni hedduu keessa dabartanii keessas jirtu. Kanaaf haaraa miti garuu jabeessuudhumaaf. Jaarmiyaan akka ijaarsa manaati. Ofitti seeksuu ayyee. Jaarmiyaan akka ijaarsa manaati. Akkuma manni tokko waa hedduu ofirraa qabu. Akka inni bu'uura qabu, utubaa qabu, dagalee qabu, hidda qabu, baaxii qabu, saaggaa, gabatee, gidaarii fajeerraa qabu. Jaarmiyaanis wanneen kana of keessaa qaba. Yoo bakka tokkotti waa hankaate hir'ate manni suni hanqina qaba jechuudha. Kanaaf gara jaarmiyaatti seenna. Jaarmiyaan tokkos kan ijaaramu bu'uura qaba. Bu'uurri isaa akeeka, dantaa, fedhii hawaasni tokko walitti qabu ta'uu ni mala. Kun immoo seenaa, afaan, aadaa madda irratti bu'uureffama. Kan ammoo kan walitti fidatuu fi walitti guduunfatu heera, sagantaa siyaasaa fi seeraani. Sagantaa siyaasaa fi heera keessatti akeeka kaawwatu qaba, galii qaba, tooftaaf tarsiimoo qaba. Tooftaaf tarsiimoo isaa immoo galmaan gahuudhaaf hooggana filata. Hoogganni caasaa kaawwateeti bobba'a. Bobbahee gabaasaa waan gabaase sana hin gamaagamamaa. Kun hundi egaa al tokko ta'ee dhaabbatu miti, marsaa qaba. Marsaa qaba jechuun fakkeenyaaf hoogganni marsaa tokkotti ganna 4 ture yoo ta'e itti aanutti hooggana biraa filata. Akka kanaa miti bobbaa. Egaa dhaaba jechuun yookiin jaarmiyaa jechuun akka waliigalaatti ijaarsa namoonni fedhii fi galii wal fakkaataa qaban walitti dhufanii seera bulmaataa tolfatanii akeeka tokkichaaf waliin hojjetan jechuudha. Akeeka yookiin fedhii qaban kana fiixa baasuuf immoo sagantaa baafatan jechuudha. Sagantaan isaanii yoom, eessatti, eenyuun, attamitti maal gochuu akka qabanii fi mul'ata itti baha isaanii maal akka ta'e ni ibsa jechuudha. Kanaaf idileetti dhaaba tokko kan dhaaba jechisiisu sagantaa inni lafa kaa'atu ta'a jechuudha. Jabinni fi laafinni jaarmiyaa isaas wanneen saganteeffaman fi saganticha keessatti lafa kaa'aman irratti hundaa'a. Dhaaba siyaasaa tokko keessatti immoo wanti guddaan ilaalcha yookiin ideoloojii wal fakkaataa fedhii siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa tokkicha qaban irraa ijaaramudha jechuudha. Jaarmiyaa gaafa jennu jaarmiyaa daldalaa ta'uu danda'a, jaarmiyaa siyaasaa ta'uu danda'a. Garuu wanneen jaarmiyoonni kun of keessaa qaban wal fakkaata. Akeeka isaaniitu gargar jechuudha. Jaarmiyaan daldalaa bu'aa isaa ol kaafachuudhumaaf hojjeta. Bu'aa dinagdee jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaas dantaa mataa isaa qaba jechuudha. Murnooti qaama uummataa ta'an uummata keessaa bahanii fi akeeka tokkoof walitti gurmuu tokko uummatanii fedhii siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa waliin qabaniif injifannoo uummata isaanii akka goonfatu barbaadan waan uummanni barbaadu guutuuf walitti dhufanii hojjetu jechuudha. Kanaaf heera, seeraaf sagantaa siyaasaa lafa kaa'achuun qindeessanii waliin gaggeessu. Oromoon ijaarsaaf haaraa miti. Oromoon durii ijaaramaadhuma har'a gahee lafa har'aa Oromoon irra qubatee jirus sababa ijaaramee fi aadaa isaa tikfateetidha.
injifannoodha. Lafa maganaa nu dhaalchisuun isaanii. Lafa isaan dhaalchisan kana garuu har'aa nutis dhaallee dhaloota keenyatti dabarsinaa ni jedhu gaaffii hunda keenya irra jirudha. Kanaaf Oromoon baroota dheeraaf saba wal ijaaredha. Kuni qorannoodhaan ka adeemsa dhala namaa keessatti ta'an irraa wanti xiinxalamuu danda'udha jechuudha. Oodaan mallattoo sirna gadaati. Gadaan immoo mallattoo uummanni Oromoo ittiin beekamudha jechuudha. Sirna gadaa keessatti Oromoon abbaa gadaa qaba. Abbaa gadaaf kabajaa guddaa qaba. Hoogganaa Oromooti jechuudha. Oromoon seeraaf kabajaa guddaa qaba. Jecha Oromoo keessatti seerri dhala namaa caalaa nama mararaadha. Jechuun kan dhala ofii caalaa nama mararu jiraachuu dhiisuu mala garuu seerri jechi jaalalli Oromoon haqaaf qabu akkatti ibsatu na fakkaata. Oromoon kaayyoo qabnaadha. Kaayyoo qabna jechuun fedhii wal fakkaatu akka sabaatti kan neeshiniitti waliin gaggeeffatu akka Oromoo biyya tokkicha saba tokkoo fi hiree tokkicha wal fakkaataa qabnaa isa jedhu mul'isuudha jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessatti sababa wal ijaareef jecha gadaadhaan Oromoon milkii guddaa argate. Kun jechuun lafa isaa humnaan sarbame deebitee harka isaa galfateera. Garuu dhuma jaarraa 19ffaa keessatti sababa warri dhiyaa gara naannoo Afrikaa deemanii fi hiriirri humnaa jijjiiramee Oromoonis sababa meeshaa ammayyaa hin qabaannee fi halagaa jala galee jechuudha. Jaarmiyaan Oromoo bifa adda addaan ijaaramaa turuunis beekamaadha. Egaa edda bara qananiitiin jiraachaa turee fi sana booda cabee ilaaluu dandeenya jechuudha. Durri yeroo sirnaan ol ijaaraa ture sirna gadaatiin jechuudha. Qananiitiin jiraachaa ture lafas kan mataasaa biyyas qaba ture jechuudha. Sun immoo amma waan agarruutu jira. Hambaan isaa kibba Oromiyaa illee giddu galeessa Oromiyaa keessatti illee ni mul'ata. Waldaan wal gargaarsaa baroota 1960moota keessa jireenya Oromoo fooyyessuudhaaf walitti dhufanii jaarmiyaadhuma Oromoo dantaa Oromoo tiksuudhaaf hojjetanidha. Sana booda achi keessaa dhaaboti siyaasaa illee akka maddan seenaan ni ibsa. Dhaaboti siyaasaa akka ENLF, OPLS, ABO fufagaa wal horaa deemaa. Sana boodas dhiyeenya kana biyya keessatti wali soso'anis jiru. Biyya alaattis akka soso'an jiru jechuudha. Dhaabni yookiin jaarmiyaan tokko dhaaba siyaasaa jechuu kooti. Amma hundinuu kan namni qabu ammoo kan siyaasaa laala kan attaansine. Akeekaaf galii qabu, tooftaaf tarsiimuu qabu, caasaa qabu, sirna qabu jechuudha. Dhimmooti kun jaarmiyaa tokko walitti guduunfu. Qabxiiwwan kun bakka qulqulluu hin taanetti wal dhabinsi numa jiraata jechuudha. Jaarmiyaa keessatti. Qabxii isaa tokkoffaa laalla ka dhimmoota jaarmiyaan tokko qabu keessaa jechuudha. Kunis akeeka yookiin galii. Akeeki kan siyaasaa jira. Akeeki galii akeekaa fi galii kan siyaasaa, akeekaa fi galii kan waraanaa jiraachuu danda'a jechuudha.